chafe dani guddina dargaggoota chafe karra milkaa'ina ga'eessota chafe jireenya salphisaa soonatti dabala ajaja fuudhachuu sooraan isaa fala hundee gadi fagoo dameen babal'atee waggansa cimaa fi ayyuudhaan dhaabbatee ijiiti jireenyaa furtuu baannee jirra nuti biyya keenyaaf dhugaan dhaabbanneera amma namaa taanee dhugaan badhaafamnee qabeenya uummataa tokkorraan hir'ifne halkanii fi guyyaa cinaachi nuun ciifne bu'aadhaaf hojjannee dhalasaas guddifne. Ashama harka fuunee hordoftoota sagantaa keenya kan daawwataa jirtan kun Caffee Miidiyaadha. Egaa guyyaa har'aa sagantaa addaa isiniif qabadheeti kan hin dhiyaadheetiin jiru. Qophiin sagantaa addaa keenya har'aa eebba baariif reesturaantii Caffee kan waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa qopheesse onkoloolessa 30 hanga 3 geggeeffamaatiin ture isin biraan ga'uudhaaf isinitti dhufeeti jira. Sagantaa waliin an takkitti sabaati hanga xumura sagantaa keenya na waliin turan affeerraa kooti. Waldaan dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa onkoloolessa 30 eebba baariif reesturaantii Caffee saaqeeti kan jiru. Eebbi baariif reesturaantii Caffee kun egaa jalqaba hanga xumuraatti haala bareedaa ta'een kan deemaa ture yoo ta'e jalqaba isaa jala bultii irraa kaasuudhaan qophiiwwan dursaa haala bareedaa ta'een kan gaggeeffamaa turanidha. Inni akka xumurameen egaa sangoota akkasumas ammoo kormaa babbareedaa ijattillee tolu akkasumas immoo qalanii nyaataafillee afoon bareedaa kan qabu jechuudha. Dabalatees ammoo dhugaatii garaagaraatii fi haala teessoo akkasumas ammoo dukkaanni haala bareedaa ta'een qophaa'ee akka keessummaa itti simachuudhaaf ta'utti kan hojjetamee eeggamaatiin ture. Haaluma kanaan gaafa onkoloolessa 30 gaafa eebbi baariif reesturaantii Caffee saaqametti namoonni iddoo garaagaraatii dhufuudhaan keessummoonni gareedhaan akkasumas ammoo dhuunfaadhaan biyya keessaa fi alarraa argamaniiti kan turan riivaanii muraatii kan turanidha. Mee akkamitti akka riivaanii muraa turanii fi keessummoonni haala kamiin akka seenaa turan laallee kan walitti deebinu ta'a daawwattoota keenya. Egaa hordoftoota keenya kan haala kanaan eefaa daawwattaniin boodatti keessummoonni iddoo qabatanii nyaatanii dhugaatii akkasumas ammoo sagantaa garaagaraatiin bashannanaa dargaggeessi wal gurmeessanii dhiichisaa galuudhaan akkasumas alattillee otoo gara seensaan galiin haala bareedaa ta'een kan dhiichisaa seenaa turanidha. Akkuma viidiyoo kana gubbaatti argaa turtan jechuudha. Kana malees eefa as keessa galaniillee inni nyaataa inni dhugullee dhugaatii bifa ho'aa fi gammachuu of keessaa qabuun keessummoonni keenya keessummeessamaa akkasumas immoo ofii isaaniitiifillee haala bareedaa ta'een nyaataa dhugaatii buhaaraa kan turanidha. Haaluma ho'aa ta'een otuma sagantaan keenya itti fufaatiin jiru jalqabaa irratti egaa keessummoonni seenanii nyaatanii dhuganii gaaf sagantaan ho'ee gara sagantaa bareedaatti galleen boodatti hundeessaa fi pirezidaantiin waldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa pirezidaant Sanyii Edeshuloose eefa haasaa baniinsa sagantaa sanii taasisanii ergaa baga nagaan dhuftanii dabarsaniin boodatti gareewwan sagantaa kana bohaarsuudhaaf akkasumas ammoo achi gubbaatti argamanii waamicha kabajanii dhufanii fi badhaasa eeboo fi gaachanaa garee kanaaf gumaachaniiti kan jiranii. Mee pirezidaantiin keenya yeroo eeboof gaachana kana isaaniif badhaasu garee kana walitti isaaniif laatu jechuudha. Waliin daawwannee kan walitti deebinu ta'a jechuudha. Kenni kun dhiyaatu waldaan dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa akkuma maqaa isaa Caffee waan aadaa isaa waan sirna isaa bokkuudhaan gaachana waan kabachiisu waan eeggatu isiniif dhiyeessine isinis kana kabajaaf jaalalaan akka nurraa fudhattan akka nurraa simattan keessan waan ta'eef kabajaanan isinii dhiyeessuu barbaada. Galatooma ulfaadhaa
naaf jiraadha akka nu miidhagsitanitti miidhagaa isinaa miidhagsu isinaa jajjabeessu jirra isin faana jirra nuti galatoomaa horaa bulaarii banaa. Egaa akkuma argaa jirtan kana eeboo fi gaachana badhaasaniiti kan jiran pirezidaantiin waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa pirezidaant Sanyii Dashuulooseeti. Hirmaattonni sagantaa san bashannansiisuu yookaan sagantaa san bareechuu fi akkasumas immoo keessummaa kabajaa ta'anii waamicha isaanii kabajuudhaan asitti argaman geeba kana waliin haa fudhatanii malee boodarratti adda ba'anii kan gareedhaan kan dhuunfaadhaan gareewwan hirmaattota sagantaa kana keessummaa kabajaa ta'anii sagantaa kana bareechuuf asitti nuuf argaman hundi isaanii yeroo fudhatan waliin fudhatanii dhumarratti garuu badhaasa pirezidaantiin kenneefsan jechuudha gareedhaan wal qooduudhaan waliin dorgomuu yookaan gara caalbaasiitti kan isaanii garee lama sadii kan dhuunfaadhaan fi kanneen kana fakkaatanii wal qoqqoodanii caalbaasii irratti dorgomaatiidha kan turanii. Egaa kan badhaasaman eeboo fi gaachana eeboof maaf gaachana badhaasama san immoo gara caalbaasiitti fudhachuudhaan dabareedhaan inni irra maallaqa san kenne badhaasa eeboo fi gaachana kana fudhachuu irratti kan xumuramu ta'a jechuudha golobbiin geeba kanaa yookaan badhaasa kanaati. Mee haala kamiin caalbaasii sun deemaa ture haala kamiin wal dorgomaa turani kan jedhu viidiyoo kana daawwannee kan walitti deebinu ta'a jechuudha. Wadaayu sigane abba tirimani nagat ciao ejige ejugu maka yang tutu bahasa jadi Oromon ejugu ejig marat ankar almoni betul ciao ayu nagat main ini lama kuti injalan meja cudan karshi ibashan ayo arshi ibashan kenudan kumajaf ibashan kerjera zaman nu kene warna nama jabesu karena kanuce kumatam ni dalate hamulu maka walda ayuti ibashan dabaludan kumatorba fi ibasha galejera ለኔ ማመስግኑልኝ ወንዶቹ በጭብጨባ ሴቶቹን በእልልታ ለወልተጂ አዳዲስና ያገለገሉ መኪና መሸጫ እንዲሁም ለጌቾ ያገለገሉና አሽከርካሪ መሸጫ አገልግሎታቸው ያለው ብልጫ የሁሉም ሰው ምርጫ ብቸኛው ሰኚ አለ ለሁላችን ባየስንጃርና ባየውልፋና ባይዘወይ የኛ ብዛታችን ብቻ ሳይሆን ኪሳችንም ወሳኝ ነው። ስለዚህ በሙቀት ሳይሆን በእውቀት መስራት አለብን። ሁሉም ይገኛ ዲነግደን ወሊን ኡቱብኔ ካራ ቤክኖን ዋን ቤክኖን ወሊና አበኖ ኤጋ ኩማ argaa jirtan caalbaasiin eeboo fi gaachana bifa kanaan gareen xiiqii keessa galanii jaalalaa fi gammachuu waldaa kana qaban akkasumas immoo waamicha pirezidaantii kana qaban kabajanii dhufuudhaan bifa kanaan haala ho'aa ta'een wal dorgomanii nyaataa dhugaa bifa kanaan caalbaasii gubbaa irratti kan hirmaachaa turanidha. Egaa kun kan guyyaa jalqabaa gaafa ta'u guyyaa biraallee kan itti fufe yoo ta'u warroota caalbaasii kana mo'ataniif hundeessaa fi pirezidaantiin waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigala pirezidaant Sanyii Dashuuloosee keessummoota asitti argamanii caalbaasii gubbaatti dorgomuudhaan mo'ataniif kitaaba seenaa hundeessaa fi pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigala seenaa isaan gidduu jiru kitaaba qophaa'e mata dureen isaa urjii fakkeenyiin dhalootaa kan jedhu kana warra mo'ateefis akkasumas immoo hirmaattota guyyaan san dhufaniif hundaafuu bilisaan kitaaba san raabsaatii kan turanidha. Sanillee daawwannee kan walitti deebinu ta'a daawwattoota keenya. አብረን በጋራ ነገ ተነጎዳ የኢትዮጵያ ወጣቶችን ሁሉ ይዘን የጋራችን ጠላታችን ደህንነታችን ብቻ አድርገን በጋራ የሚቀጥል ይሆናል። መጽሐፍ አለኝ ደግሞ ለእናንተ የሚሰጣችሁ ጨፌ ናንሰኝ ምንጭ ወጂ ፈከኝ ቀሎታን መጽሐፍ ሲካል ተሰበፈታለ ለሁላችሁ ለአሸናፊ ለተሸናፊ ቡድን መጽሐፌ እንዲሰጥልኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ።
Kun haaluma kanaan otoo deemaa jiru akkuman dura isiniin jedhe keessummoonni biyya keessaaf alarraa kan irratti hirmaatanidha. Sagantaa eebbaa baarii fi reesturaantii Caffee kanarratti isa keessaa akka fakkeenyaatti yoo kaasine lammiin biyya alaa yookaan chaayinaarraa kan dhufe Haiving Yang manaajaraa waliigalaa dhaabbataa chaayinaa Suuyaa Haaksang Invaalimentii teknooloojii eebbaa waaldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa gubbaarratti argamaniiti kan jirani. Isaan egaa eebba kana gubbaatti yeroo argaman aadaa wal jaalalaa hawaasa keenyaa, aadaa wal jaalalaa biyya keenyaa akkamitti akka wal kabajnu, akkamitti akka wal jaalannu, akkamitti akka waliin nyaanne, waliin dhugnu, akkamitti akka wal cinaa dhaabbannu, diinagdeedhaan akkamitti biyya keenya jijjiiruu akka dandeenyu, dabalataan ammas hiyyummaa diina keenya guddaa kan ta'e hiyyummaa haala kamiin barbadeessine gara sooramaatti akkamiin akka galuu qabnu haala dargaggoota waliin gurmeessuu akkasumas immoo qaamota buleeyyii hayyoota iddoo garaagaraa jiran qaama dhuunfaa keessas ta'e mootummaa miti mootummaa keessa jiran hunda isaanii haala kamiin waliin gurmeessuudhaan waaldaan keenya hojjetaa akka jiru abdii biyya kanaa waaldaan kun akka ta'e akkasumas immoo biyya keessa qofaa otoo hin taane akka addunyaatti illee waaldaan kun gara fuulduraa beekamee hojiiwwan garaagaraa dhimma dinagdee gubbaarratti hojjechuu akka danda'u abdachiisaa akka ta'e hedduu barumsa guddaa argatanii eeboo fi gaachanni baankii fi taankii caalaa biyya kanaaf gahee guddaa akka inni oolaatiin ture yookaan tajaajilaatiin ture akkasumas immoo uummanni biyya keenyaa akkamitti keessa hawaasni Oromoo dhagachuudha eeboo fi gaachana kanaaf baha guddaa akka qabu. Egaa hordoftoota sagantaa keenya haalli ittiin ture kana fakkaataa afaan waliigalamuu danda'uun chaayinaa waliin illee bifa kanaan haasa'amaatiidha kan ture mee isallee haala kam akka ta'e waliin daawwannee walitti deebinaa jechuudha. Akka biyyaatitti muummichi ministeeratis kan eeyyame elektirooniksii yoo hin taane hin socho'u kan jedhamee ture dhiigee bariitee bulchiinsi seera jijjiiru sun baheessi itti fufsiisan tajaajila geejjibaan kennamu baajaajota elektirooniksii ta'an qofa konkolaattota elektirooniksii ta'an qofa. Kaampaanii sunis koompaayineerii kan ofiisaatti qotu, kan ofiisaatti aramu, kan ofiisaatti haamu, kan ofiisaatti dhawus aangoota kaatitti irree galchu qonnarraa hanga bushaatitti ka'ishaa isa bushaa. Ka'ishaa isa bushaa. Kan hunda galchuudhaaf kan deemaa jiru isaan wajjiniin balii marii keenya fedhee guyyaa boruutirraa qabee hin dhufa baga gammaddan asumaas. Akkuma ergaa isaaniitti inni dabarsuu danda'u gara isaaniitti kan dabarsan galatooma ulfaadha. Hello everybody, I'm very happy to be here. I respect everybody. I also respect to work with our Sani and our association. So I hope in the future we work together, we get success. Everybody and the association we get better life for the future. Thank you. Egaa hordoftoota sagantaan keenya haaluma kanaan jalqabaa kaasee hanga dhuma eebbaa baarii fi reesturaantii Caffeetti haala mi'aawaa ta'ee bareedaa ta'een kan darbe hanga galgalaatti jechuudha. Eebbi kun kan deemaatiin ture guyyaa qofaa miti ganama jalqabe hanga galgala halkan keessaatti kan deemaatiin ture dhumarratti illee golobbiin gaafa guyyaa afuraffaa yookaan gaafa xumura sagantaa kanaa jechuudha. Hundeessaa fi pirezidaantiin waaldaa kana hojjettoota akkasumas immoo keessummoota akkitti argamuu danda'an dabalatee hojjettoota iddoo biraatiif illee dhufanii maallaqaan hojjetaa turan sagantaa buhaartii sagantaa galateeffannaa haala adda ta'een ijoollee buhaarsaa haasaa cufiinsaa gochuudhaan akkasumas immoo galgala akka namni hin muufamne akka namni hin dadhabbiitti hin dhaga'amne akka namni wa'ama eebba kanaallee yeroo dheeraaf haasa'uu danda'utti waltajjii gubbaa dhaquudhaan isaan galateeffatamuu qaban galateeffataa kaan isaanii nyaataa dhugaatiidhaan bifa bareedaa ta'een sagantaan keenya kan golobame ture. Hordoftoota sagantaa keenya egaa qophiin ani har'aaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata waaldaa dargaggoota Caffee hojii gamtaa waliigalaa wajjin wal qabsiisee dhimmoota gadi isiniif lakkisnu karaa miidiyaatiin linkii as jalatti argaa jirtan kana tuquudhaan yookaan cuqaasuudhaan waaldaa keenya hordofuu ni dandeessu karaa Caffee miidiyaatiin yuutuubiin, FB'n, telegiraamii fi
kanneen kana fakkaataniin nu argachuu kan dandeessanidha. Kana malees karaa bilbilaatti yoo nu qunnamuu barbaadan duwwaa 913 irratti bilbiluun nu argachuu dandeessu. Ogeessi kaameraa duubaan kan ture Abdii Sabaati, ani immoo fuulletti kan isiniif dhiyeessaatiin ture Takkitti Sabaan ture. Hanga xumuraa sagantaa keenya nu waliin turuu keessaniin kabajaa argadhaa, ulfaadhaa, bakka jirtanitti nageenyi isin faana haa jiraatu. Horaa bulaa deebanaa.